Itoophiyaan dubbii Tiraamp hidha Abbayyaa irratti dubbataniif deebii kennitee jirti. Mootummaan Itoophiyaa himannaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet irra deddeebiidhaan hidha Abbayyaa Ameerikaatu maallaqaan tumse jedhan dogoggoraa jedhee jira. Hidhi Abbayyaa waggoota 14 booda xumuramuudhaan fulbaana dhufu eebbifamuudhaaf jedhu Masriif Sudaan biratti yeroo dheeraadhaaf mufii uumee jira. Booda kana garuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp as ba'uudhaan dhimma maallaqaa dubbataa turan lammiileen gaaffiitti ta'ee ture. Ibsa guyyaarraa magaalaa Finfinneetti kennameen hidhi gama faayinaansiin dhibbintaa 100 humna ofiitiin ijaarame jedhanii jiru aanga'oonni. Tiraampis jedhan kaanis jedhan dhugaan jiru piroojeektiin kun uummataa fi mootummaa Itoophiyaatiin ijaarame jedheera waajjirri qindeessaa piroojeektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaadha. Akka qaama hirmaannaa uummataa qindeessuutti uummata keenyatti kan himnu hidhi haaromsaa piroojeektii dafqii fi dhiigni uummata keenyaa irratti dhangala'ee ijaaramedha jedhanii jiru. Haasaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi isaanii ijaarsa hidha haaromsaaf gargaarsa maallaqaa taasisteetti jedhuun dubbatan dogoggora ta'uu Itoophiyaan himtee jirti. Hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa liqaas ta'ee gargaarsa alaa tokkoyyuu malee guutummaatti humna mootummaa fi uummata Itoophiyaatiin ijaaramu Itoophiyaan himtee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibbana irra deddeebiidhaan yeroo 3 Ameerikaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaaf deeggarsa maallaqaa gochuu ishee dubbatanii jiru. Haa ta'u malee sadarkaa hidhichi yeroo ammaa irratti argamuu fi hirmaannaa hawaasaa ilaalchisee miidiyaaleedhaaf ibsa kan laate waajjirri qindeessaa piroojeektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa deeggarsi maallaqaa biyyi biraa ijaarsa hidhichaaf laate kan hin jirre ta'uu himee jira. Ibsicha miidiyaaleedhaaf kan dhiyeessan hojii geggeessituu itti aantuun waajjirichaa Adde Fiqirtee Taamer piroojeektichi gama faayinaansiitiin mootummaa fi uummataan dhibbintaa 100 humna ofiitiin jechuunis gargaarsas ta'ee liqaa biyya alaa malee ijaaramee jedhan. Dabaluunis qaamni hidhichaaf gargaarsa maallaqaa taasiseera jedhu yoo jiraate oduudhaan osoo hin taane qaamni ragaan qaba jedhu yaa dhiyeessuu jedhan. Geggeessaa olaanaan waajjira qindeessaa piroojeektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Dr. Aragaawii Bariyee gama isaaniitiin haasaan Tiraamp hidha haaromsaa ilaalchisee taasisan dogoggora ta'uu himanii jiru. Dhugaan jiru ijaarsi hidhichaa kutannoo mootummaa fi hirmaannaa uummataa cimaan as ga'ee jedhanii jiru. Dhumarrattis ijaarsi hidhichaa xumuramuunsaa kan himame yommuu ta'u roobni yommuu caamutti ji'a fulbaanaa keessa akka eebbifamus himamee jira. Tiraamp walga'ii seneetarootaa Riippaabilikaan waliin jimaata darbe taasisan irratti ammas irra deebiidhaan waa'ee hidha haaromsa Itoophiyaa kaasanii jiru. Tiraamp akkan suuraa fi ragaalee saatalaayitii argadhetti hidhichi addunyaarraa isa guddaadha jedhan. Kun ammoo Masirii jireenyi ishee laga Naayil irratti kan hirkatu miidhaa jechuudhaan dubbatan. Hamma bishaanii gara Masirii deemu jalaa cufa jechuudhaanis dubbatu viidiyoo kanarratti kun rakkoo waan uumeef hordofaa jirra jechuudhaan itti dabaluudhaan dubbatan. Tiraamp gara Masirii looguudhaan irra deddeebiidhaan dudubbataa turan. Torbaniin durammoo waldhabdeen hidha haaromsa Itoophiyaa fi Masirii gidduu ture hatattamaan akka hiikamaa jiru dubbatanii jiru. Mootummaan Masiriis Tiraampiin galateeffachuudhaan yaada isaanii akka deeggaran ibsan. Tiraamp akka yaadutti osoon ani lammii Masirii ta'e bishaan laga Naayil keessaa dhabuu hin barbaadu kanaaf dhimma kanarratti hojjechaa jirraa jedhan. Waayit Haawus keessatti walga'ii barreessaa neetoo Maark Ruutee waliin taasisan irratti waa'ee hidha haaromsa Itoophiyaan xumura qaqqabsiiftee kana dubbatanii jiru. Hidhichi bishaan gara Masirii deemuu fi Masiriin dhibbintaa 97 irratti hirkattu jalaa cufa jechuudhaanis dubbatanii turan. Ajjecha taphataa garee biyyaalessaa Itoophiyaa Lellinya Zaanee jedhamuun kan himataman haati warraa fi abbaan manaa obboleettii haadha warraasaa hidhaa waggaa 16-15tti murtaa'e. Lellinya Zaanaan taphataa sarara gidduu garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa fi kilaba kubbaa miilaa magaalaa Baahir Daar yoo ta'u dhibeeta isaan addunyaa kanarraa boqoteera jedhamuudhaan sirni awwaalchasaa Bitootessa 8 waggaa tokko dura raawwatamuun kan yaadatamudha. Du'a taphatichaaf sababoota ta'uu malan irratti qorannoon geggeeffamaa tureen ragaaleen bilbiloota isaa fi kan biroon funaanamaa turanii jiru. Manni murtii olaanaa godina Gaamoo dhimma Lellinya Zaanaa irratti murtii dhumaa kennuuf kan ture har'a haadha warraa Lellinya Zaanaa Adaay Geetaachoo hidhaa waggaa 16tiin abbaa warraa obboleettii haadha warraasaa Lungoo Luqaas hidhaa cimaa waggaa 15 irratti dabarsee jira. Abbaan alangaa himatamtoota irratti murtii yeroo kennu seera yakkaa fooyya'e akka qajeelfama dabbii mana murtii waliigalaa federaalaa lakkoofsa 3/2017 ba'ee bu'uura godhachuudhaan ta'uun ibsamee jira. Akkasumas taphataa kana booksiidhaan reebuudhaan akka du'uu godhaniiru jedhamee jira. Himatamtoonni yakka kana halkan akka raawwatanis ibsamee jira. Lellinya Zaanaan cidha godhatee guyyaa 15 booda akka ajjeefames ibsamee jira.
Hojjettoonni tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa lama namoota 14 qarshii baankii daldalaa hatuudhaaf yaalii godhuudhaan shakkaman waliin himatamanii jiru. Hojjettoonni tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa lama namoota 14 qarshii baankii daldala Itoophiyaa biliyoona 7.7 hatuudhaaf yaalii godhuudhaan shakkaman waliin himatni irratti banamee jira. Shakkamtoonni hojjettoota baankii daldala Itoophiyaa kan mootummaa fi namoota dhuunfaa ta'uun isaanii himame kunneen waliin ta'anii sirna yama hidhata hojii baankii keessaan qofa raawwatamu internal system access permission fayyadamuudhaan qarshii biliyoonotaan tilmaamaman kana herregawwan baankii sadii keessaa baasuudhaan gara herregawwan baankii 10 ol ta'u jedhamanitti bifa waliin dhoof tolutti raawwachuudhaan himata kana keessatti hiramee jira. Namoonni kunneenis yakka kana karaa sirna hayyama hidhata hojii baankii keessaan qofa raawwatamu baankii daldala Itoophiyaa lixa Oromiyaatti argamu kan damee horrorraa ta'us himatichi ibsee jira. Galmeen dhaddacha yakkaa mana murtii olaanaa Lidataa kan Addis Standard ilaalee shakkamtoonni himata irratti dhiyaate kunneen sochii maallaqa baasuu hin eeyyamamnee fi daddabarsa maallaqa uummataa dhorkaa ta'e mala sirna hayyama hidhata hojii baankii keessaan qofa raawwatamu seeraan ala argame kanaan raawwatamu agarsiisa. Himanni kunis erga poolisiin federaalaa kutaan qorannoo yakkaa hordoffii taasisuun booda kan dhiyaatedha. Tigraay dabalatee naannolee biyyattii hunda keessatti filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa geggeessuuf qophiin taasifamaa jira jedhe boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadha. Walitti qabduun boordichaa aadde Melatawarq Haayiluu torban darbe kamisa adoolessa 17 2025 labsii filannoo Itoophiyaa galmee paartii siyaasaa fi naamusa filannoo ilaalchisee mana maree bakka bu'oota ummataatiin fooyya'ee ragga ilaalchisee ibsa gaazexeessotaatiif kennanii jiru. Labsichi osoo hin fooyya'in dura paartilee adda addaa waliin mariin bal'aan akka taasifame ibsuudhaan filannoo biyyaalessaa ja'affaa booda rakkoolee hojiirra oolmaa irratti mudatan furuudhaaf akkasumas muuxannoo biyyoota adda addaa irraa barachuuf labsiin dur jiru 1162 muraa 2011 kun kan fooyya'e ta'uu ibsanii jiru. Waa'ee hundeeffama paartii siyaasaa biyyaalessaa ilaalchisee yeroo dubbatan kanaan dura paartiin tokko paartii biyyaalessaa ta'uudhaaf miseensota isaa 40 naannoo idilee isaa fi naannoo 4 tokkoon isaanii 15 walumaa galatti 60 walitti qabu akka qabu yaadachiisa. Gabaasni kan Addis Standard. Konkolaachiftonni dhoqqee gommaa konkolaataa isaaniitiin daandii xureessan adabaman. Akka odeeffannoon waajjira naannoo Boolee ibsutti abbaan taayitaa bulchiinsa tiraafikaa magaalaa Finfinnee konkolaachiftota gommaa konkolaataa isaaniitiin dhoqqee daandii irratti gatuudhaan miidhaa geessisuudhaan yaa'a tiraafikaa gufachiisan irratti to'annoo cimaa taasisuu beeksisee jira. Haaluma kanaan konkolaachiftota 14 adabamuu isaaniis beeksisee jira. Daandiin kun naannoo daandii xiyyaaraa Boolee Bulbulaa Addabaabayii Refentii fi Boolee Hoomsi Duubaa kan miidhame yoo ta'u odeeffannoon kun akka agarsiisutti konkolaachiftonni kun daandii xureessan kan akka qulqulleessan ajajamuu isaaniis ni mul'isa. Gooroo, Arseemaa, Tsabalii fi Warragaanuu keessatti naannoo ijaarsaa irratti to'annoo wal fakkaataan cimee akka itti fufus beeksifamee jira.